بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبوليان كيا هردفتوتن كيا قالي كبجموكم نياجرتني فيا وجراتني وصغر فيديو كيا هندبرين وروني يوتيوب كيا فارياتا تان سبسكرايب لايك شيري كدو هندغتنا سنين أبوليان كيا akkasuma warroonni duraan hordofaa jirtan haga yeroo kana galatoomaa ulfaadhaa isinin jedha. Viidiyoon kiyya har'aa waa'ee obboleessaa irraa sooshaal miidiyaa kanarra guyyaa lama sadii kana mucaa daa'ima xiqqaa biyya kamis mishitirraa obboleeyyan isaa bakka dalagaa galan irraa shaanxaa baatee deema karaarra jechuudha. Miidiyaa arabaarra hedduu takka sheeri godhame wanni suni hedduu takka faca'e. Saniif waa'ee sanirraa walii ilaalla inshaallah. Namoonni beeka ijoollummaa keenya irraa kaasnee warri obboleessa dhiiraa isaa olii hin qabne dhugaa dubbachuuf mataa kiyya irraa kaasee ani obboleessa naa olii hin qabun ture. Hedduu takka namatti dhageehamaa obboleessa dhiiraa namni qabu boonee jiraata ture jechuudha. Nama takkallee sodaatu. Saniif sanirraa ilaalla inshaallah. Guyyaa takka intalattiin takka maal jette beektu obboleessa jaarsi kee du'ee jedhaniin tayyib humaa yaani rakkoon qabu kabiraan fuudhaa jetteen mucaan kee du'ee jedhaniin sunillee rakkoon qabu mucaan hin dhalataa jetteen jechuu yaani mucaan hin dahadhaa jechuu ishiin obboleessi kee du'ee jedhaniin yeroo kana maal jetteedha mucaan tuni kun seenaadha amma dugdi kiyya nacitee yeroo obboleessi kiyya du'e kana dugda kiyyattu nacitee maaliifin jaarsillee ni fuudhamaa ilmoonillee ni dhalataa garuu obboleessi eessaa dhufaa jettee amma dugdi kiyya nacitee jetteedha. Akkasuma takkallee jaarsa keetii fi jaarsaaf obboleessaaf mucaa keessaa tokko filadhu jedhanii filannoo jabaatti kennan ishee jechuudha. Yeroo kana eenyu filateen obboleessa filatte. Jaarsa kee maan filanne jennaan jaarsi hedduu jira nan fuudhaa jetteen. Ta'i mucaa kee hoo jennaan mucaallee akkasuma nan dahadhaa jetteen. Ta'i obboleessa koo obboleessa jahoo jennaan obboleessa eessaa hin fuudhaa jetteen. Saniif obboleessa kiyyan irra filadhaa jetteen jechuudha. Ammallee takka hedduudha gawanni obboleessaa kuni haa ta'u garuu haguma xiqqoo takka haguma irraa beeknu guyyaa takka obboleettiin kifil keessa jirti obboleessi olitti sheenee gara kifil ishii olitti sheenee dugda masalan duuba kiyyarraan dhaabbatee as ceekuu kanarra qabatee ishii duuniyaa kanarratti eenyu jabaanii jedhee ishii gaafateedha. Obboleettii isaa gaafata jechuu obboleessi yeroo kana maal jetteen obboleettiin anaa jette of baatti yaani amma obboleessi kiyya naan duubaan jenna gaafachaa jira gaafii akkanaa kana ana jetteen jedhan ni aare namichi obboleessi ishii kun ni aare ammallee lammaffaa ishii gaafate duuniyaa kanarratti eenyu jabaanii jedheen ammallee maal jetteen anaa jetteen sadaffaatti aaree ofirraa deeme balbala gubbaa dhaabbatee as laalee gara ishii duuniyaa kanarratti eenyu jabaanii jedhee ishii gaafateedha. Yeroo kana maal jetteen sihii jetteen yeroo lama yeroo si gaafadhu san maalii of yaani ofiin ana jettee sadaffaarra maaliif ana jette jennaan yeroo san jetteen yeroo duraan na gaafatte san dugda duuba kiyyarraan dhaabbattee ceekuu na qabatteettaa yeroo san humna naateeteettaa amma garuu yeroo na dhiistee deemtee hulaarra geesse kana humnin ani duraan qabu suni dadhabee jetteeni dhugaa dubbachuufi hedduullee dasadha hedduu takkallee dasadha. Namni ijoollee san araba tahee namni hin dinqisiifatin hin jiru nama keenya irraallee tahee namni bal'inaan keessa laale hedduu takka dinqisiifate waan guddaa osoo hin tahin garuu hedduu takka keessattuu arabni tun jedhan akka addunyaa irraa isiniin hin jedhu akka doolaa arabaa keessaa biyyi akkaan dhalaa kabajdu Suudii tana jedhan keessattuu biyya Suudii tanatti dhalaan akkaan kabajaa qabdi kun dhugaa dubbachuuf duniyaa tanarraa biyyi akkaan dhalaa kabajdu eessa yoo jedhani mumkin Suuduma ta'a hin jiru
wallahi dhugaa dubbachuu nuyi kaddaama mana isaanii dalagnu kanahu warra hayaan qabne yoo ta'e malee wallahi alaraasi jetti jechuu arabi dhalaadha kabajaa guddaa qabaniif jechuu harki 199 obboleettii isaanii dhiisaadha dhala ajnabii nuhu warra birri mana isaanii dalagnu kana wallahi kabajaa qaban takka gaanuma jira kabadiini kadalagdu rahmatan goone takka yoo ta'e malee akkaan akka doolaa arabaa keessaatu biyyi arabaa tuni akkaan dhala bakka guddaa takka qabdi jechuu saniif obboleen keenya keessattuu warri biyya namaa dalagnu kun har'a obboleeyyan keenya akka durii sanin miti dhugaa dubbachuuf ni dur yeroo biyya jirru hedduu takka obboleeyyan dhiiraa obboleettii dhalaatii yaadan hagas marallee akka suudii wajjin wal dorgomsiisuu dhabusi garuu ani akka haadha kee obboleeyyan mashallah obboleeyyan dhiiraa hedduu qabdi wallahi hundi isaanii akkaan ishii jaalatanillee ishiinillee bakka guddaa isaanii qabdu garuu warri biyya arabaa jirru kun warri mana arabaa dalaguu barra kun amma warri xiqqoolee birrii baratanatti fakkaata hagas marallee nu yaadanii huma birrii kana malee mucaan keeyyatuun dadhabdee biyya namaa kana waan yaada akkisiisan xiqqoo takka hedduu takka hir'ina qaban bakka kanatti haa ta'u garuu obboleessi nuhu kamanne obboleessi dhiiraa qorichaa hajiraatu akkasennaa bara obboleessi dhiiraa qorichaaf yookiin xalaataaf hajiraatuufi jedhan maaliifin ati obboleessa dhiiraa qabu ilmi dhiiraa jaarsi kee yookiin abbaan mana keetii sitti hin taphu yoo obboleessa dhiiraa qabaanne dhugaa dubbachuu boosseef hajiraatta garuu yoo obboleessa dhiiraa qabaattu bar abboo sun obboleettii abaluufaati jedhama malee bar sun obboleettii namni obboleettii dhalaatis wanni dhuwaan jiru obboleessa dhiiraa yoo qabaattu sun bar obboleettii abaluufaati jedha hatta jaarsi kee sunillee ni sodaata sidaffaree yaani waan ofii fedhe godhuu hin danda'u ni beena kan hedduun keenya ni beena akka biyya kiyyaa kan ganda guddadheetti wallahi warri bolee akkuma dura irratti dubbadde obboleeyyan dhiiraa warri qabu maashaallah akka Anna binti Amiir hedduu takka boonee jiraata jechuu ani hedduu takka natti dhagahama ture dhugaa dubbachuu ni biyya kan warri viidiyoo kiyya kana yoo laalan hiriyyan kiyya warri boleeyyan dhiiraa qaban warri akka boleessan qabne boleessa dhiiraa yaani naa olii naagadi meel naa ol kan qabne beekani hedduu takka wal qixan turre isinin jedhu hordoftoota kiyya kabajamoo viidiyoo kiyya kan fakkaata mee viidiyoo suuraa ijoollee xixiqqaa kanaa isinii maxxansa inshaallah asirratti akkuma mata duree irratti agartanii ilaalaa isiniin jedha hedduu takka nama gammachiisalleedha saniif obboleeyyan dhiiraa keenyallee rabbiin warri qabdan umree isaanii hadheeressu warri qabne rabbii isinii haa kennu isiniin jedha akkasuma gabrummaa tana keessaallee rabbiin nu haa baasu isiniin jedha dhumarratti wanna isiniin jedhu warroonni jilbaaba feetan isiniin darbiin dhugaa dubbachuuf jilbaabni kuni hedduu takka bareeda keessattuu warroonni jilbaaba uffatan wallahi isiniin darbiin yoo sitirii barbaadu hedduu takka nama hawwata hedduu takka leedas namaan jedha niqaaba isaallee ta'u kuffaazaa isaallee ta'u hunda isaallee mashallah wanta akka raafin jiru isiniin jedha viidiyoo kiyya laayikii godhuun dagatina laayikii tuquu heddummeessaa isiniin jedha wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh